Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan biyya koo bakkuma jirtanitti salaamtaan isin haala qabdu isiniin jecha wallahi waan jabduu harkaan qaba rakkoo cimtuu keessa jirra kallattimaan dhimmicha rakkootitti isin dabarsuun kiyyan oolu akkuma beektan jireenyi biyya ambaan hundaayyuu biyya gara garaatitti nu facaasee jira akkuma facaanee jirru kanattu yeroo hedduu namoonni rakkataa namoonni miidhamaa jiran ijoollee keenya ijoollee shamarraniiti guyyaa har'aammoo obboleettiin teenya takka iyyannoo na dhaqqabaa jedhu viidiyoo gadhiisaa jirti. Biyyi isiin keessa jiraattu biyya Suudi Arabiyaati. Kallattimaan sagalee isii kana dhageeffadhaa, viidiyoo isii kana dhageeffadhaa. San booda walitti deebinee waan ta'uu qabuu fi maal akka ta'uu qabu wajji haasofna. Kallattimaan isin dhageeffachiisa viidiyoo isii kana. Dalagadhee kanaa malee akkamitti dalagadhaa bakkeen dhaquun mana nagaati moo mana akkamiitiin jedhe namni beekuu hin danda'u jechuudha. Inna mana dhufee jiraani kan dhufee biyya Itoophiyaa irraadha jechuudha kan jiru Suudiidha. Suudii naannoo Giriip jedhamu jira. Giriip immoo magaalaa Riyaad jalatti jedhani. Inna yang ko wallahi lazim rabbi ilmu nama jechuudha nama ayyuutae bokuma ayyuu hin finqin wallahi billahi akkana macin qaba kana jechuudha. Waan namatti dhaga'amudha jechuudha. Guyyaa guyyaan qoomne oolu guyyaa guyyaan osoo tumamne oolu jechuudha. Waan namatti dhaga'amu itti buleeyyan kee. Guyyaa irraa kana jechuudha. Nu amma sa'aatii ammaa kana balbala gollofadhee taa'aa jira. Na hudhuudhaaf natti fiidi jechuudha. Intalatti walaa na hudhuu natti fiidi. Gana warra ollaa waamanii jechuudha. Ollaan dhufee balbala natti cufanii matbaa keessa taa'aa jira. Kan amma yoo argitan jechuudha matbaa kana ilaalaa jira. Akkana jira. Akkana jira matbaa keessa jiru kun balballi mooyisuu kana jechuudha walbatti jira. Qodobee taa'aa jira. Qodobee naan jedhanii ishee wanta natti dhagahamu jechuudha. Jechuudha. Maqaan kiyya nama Muhammad Haajii jedhama. Beekamaadha maqaa kiyya Rasuulli haasa'ee harawaadhallee jechuudha. Rakkinni nama keessa jiru kun immoo rakkinni ulfaataadha wallahi lazim jechuudha. Maaliifuu ilmi namaa nafsaan isaa jirtu waa kan namni waa dubbata malee nafsaan isaa yoo tarkee wanni. Okay, obboleettiin teenya maal akka haasaa jirtu isin hunduu dhaga'utti jirtanii rakkoo isin keessa jirtus maal akka jedhaa jirtu hundi kennaa waan wajjin dhaga'aa jirru yaa ummata. Ijoolleen teenya nurraa dhumaa jira. Kun biyya Kuweet irratti dararamaa jira. Ka biyya Kuweet sanuu wayya kanarratti maaliif jennaan ummata wajji bakka namni jirutti rakkoo ummata wajji dhandhamaa jira. Wal wajjiin rakkoo dhandhamaa jiran. Garuu obboleettiin teenya tun akka jettetti guyyarraa osoo hin tumamne hin ooluu jette. Guyyarraa osoo hin tumamne hin ooluu. Ani namoota hedduu naannoo bakka isin jirtu biyya Suudii bakka Riyaadiin bakka ummata achi keessa jiru namoota muraasa dubbisee jira maal akka godhuu qabanii fi maal akka irratti hojjetu akka qaban namoota muraasatti ijoollee xiqqoo dhageettii qabuu fi ijoollee bakka wayii sesseenuu dandeettutti himee jira. Hundaafuu maal godhuu qabna sagalee ta'uu fi qabnaadha ijoollee teenya sagalee ta'uu fi qabna yaa obboleeyyatti mucattiin tuni osoo guyyarraa hin tumamne osoo guyyarraa na hin tumne hin ooltuu jedhaa jirti. Yaa obboleessoo guyyarraa tumamuu miti guyyaa takkaaf tumamuun hagam ulfaata. Guyyaa takka dhiisiti sakandii muraasaaf dhayamuun hagam ulfaata harka namaatiin. Maal jettee obboleettiin teenya dalagatuuf biyyaa baane wanti kun na mudata jedhee hin yaadne jedhaa jirti. Obboleettiin teenya tun rakkoo cimaa keessa jirti. Bakki isiin jirtu magaalaa Riyaadirraa bakka Giriippii jedhamu jettee baay'ee anis arma duraan naannoo Riyaad taa'ee ture bakka Giriippii jedhamu kana hin beeku. Hundaafuu ijoollee achi jirti reefu gaafadhee naannoo Giriippii jedhu ni jira naan jedhanii naannoo Giriippii jedhamu kana hin beeku namoota achi jiru namoota muraasa qunnamee jira waan godhuu qabu kamiyyuu ni goona. Inshallah waan silaa godhuu qabnu keessaa'uu viidiyoo kana ijoolleen
biyya Suudii jirtan warroonni xiqqoo dhageettii qabdan warroonni bakka wayii seentanii waan kana tartiiba qabsiisuu dandeettan mucayyoo tana barbaaduu qabdan maqaan isii Mustariyaa Muhammad Hajji jetti na fakkaate adaraa rabbiif jecha wal haa qarqaarru waan biraa wanni takka walii godhuu hin qabnu ani fakkeenyaaf ka jiru biyya ambaatirra waan godhuu qabu dirqama kiyya bayachuudhaaf qopheessee jira yoo ka danda'amu taate dhugaa isin jedha yoo ka danda'amu taate imbaasii keenya ka as jirutti himee imbaasii biyyaa akka qunnamu godhe sagalee mucattii tanaa viidiyoo mucattii tanaa dhageessisee maaltu akka ta'uu qabu ni godhaa jechuudha yoo ka asirraa achitti imeelii walii godhanii ka danda'amu taate wal quba qaban waan ta'eef imbaasiin silaayuu imbaasiin Itoophiyaa bu'aa takka nu godhaan jirtu waan uummanni keenya osoo isaan jiran dhumaa jiran malee. Ijoollee kun argitanii jirtan yeroo akkasitti uummanni biraa imbaasiin Bangaalii Kamaalii kan naannoo biraa dhufeetiin uummata ofii tiriitu godhu kenna akkasitti ijoolleen dhumaa jirti jechuudha. Yaa obboleeyyan yoo nu ofii wal bira hin dhaabatin namni tokko si bira hin dhaabatu imbaasii sin abdatin rabbii gaditti namuma kee abdadhu nuyi warri walii sagalee ta'uu qabnu keessaa'uu ijoolleen shamarranii rakkoo guddaadha. Dhiira hoyya dhiiraaf ni danda'a dhiirri alattis gadi aramu maalis ta'u wantoonni irra ga'u waan ulfaataa miti ulfaataa ta'us ni danda'a garuu shamarraniif nu ulfaata sagalee shamarranii ta'uu qabna dirqama keenya bayachuu qabnaa jechuudha amma sirra deebi'a Suud Arabiyaa jirti magaalaa Riyaad jirti naannoo Giriippii jedhamu magaalaa haa ta'u manxiqaa wayiitti na fakkaate bakka Giriippii jedhamu jirti na dhaqqabaa jechaa jirti kunoo amma ollaatu dhufee na gachisiisaa jirti guyyarraa tumamti mucattiin tuni guyyarraa tumamu jechuun hagam akka ulfaatu ni beektan. Amma bakkee yeroo kanatti jette yeroo kanatti matfaqa keessatti ufitti cufee jiraa jette matfaqa jechuun isin warra aanaan biyya arabaatti irra jiru nu qofatu beeka malee matfaqa jechuun kushiinaa mana waa itti daddalagan achi keessatti ufitti cufee jiraataa jiraa jette adaraa rabbii haadha qabnu mucattii tana haadha qabnu anis namoota muraasa namoota Riyaad jiru dubbisee jira hundaafuu maal akkanaan jedhanii fi deebifnanaan jedhanii waan irra geette walumaan laalla adaraa rabbii isinitti haasa'u adaraa rabbii isinitti haa ta'u dhaqqabaa mucattiin tun dhaqqabamuu qabdi. Intala durbaatii shamarraniif nu ulfaata akka itti bayan malee akka itti galan hin beeku ijoollee meeqa fooq irraa darbamee dhume ijoollee meeqatu caccabee naafateetiin hin galle ijoolleen naannoo xiyyaa ta'an itti dhaladhe kan kanaan dura fooq irraa darbamtee caccabde hedduutu jira soo rabbii jedhaati sagalee tayaaf namoonni ammallee irra deebi'a warroonni Suud Arabiyaa jirtan ijoolleen magaalaa Riyaad jirtan naannoo Riyaaditti dhiyeenya qabdan warroonni waraqaa qabdan namoonni viidiyoo kenna kana dhageettan mucattii tana suuraa isii kun asirratti dubbataa jirti suuraa isii hin qabdanii imbaasiidhaan kontaaktii godhaatii akka ta'u godhaa waan irra geettanis uummataaf ifa godhaa nu cinqamutti jirra cinqiin nu fite kaanii cinqamna dhugaa rabbi rakkoon uummata ofii kan namni yaachifne namaayyuu hin jedhamu jechuudha rakkoon ijoollee tanaan nu yaachisa cinqii guddoo keessa seennee jira isaan haa cinqamanii malee nutis isaan daran cinqamaa jirraa jechuudha. Kanaafuu anis ijoollee biyya sanii hedduu keessan babarreessaa fi jira ammas babarreessuu kiyyeetti fufaa yoo ka danda'amu taate imbaasii asillee boru ni dalagaaf hin dalaguun beeku dha'ee waan ta'uu qabu ni goonaa jechuudha. Yoo iimeel olii godhanii waan sirreessan ta'e ni sirreessuu ni dandeenya. Hundaafuu mucattii maqaan ishii Mustariyaa Muhammad Hajji jette na fakkaate Muhammad Hajji ka jedhu dhageessisaa ka jalqabaa sun Mustariyaa jedha na fakkaate na dhaqqabaa jechaa jirti haa dhaqqabnu jechuudha. Yaa obboleeyyan wanti guddaan du'aayii walii godhuudha. Obboleeyyan keenya bira du'aayin haa dhaabannu. Du'aayin wal bira dhaabatuun dirqama keenya. Mee rabbii jedhaa laala baatii Ramadaanaa baatii silaa raahaa tana keessatti rakkoo akkanaa keessa jirti jechuudha obboleettiin keenya tole. Laalaame baatii Ramadaanaa baatii rahmataa tana keessa dachii kabajamtuu dachii jaalatamtuu jedhan biyya Suudii sana. Biyya san keessatti rakkoo hagana ga'u keessa jirti jechuudha. Garuu isiin kan jirtu Riyaadii makka keessa illee namni numa jira maa namni badaa. Hundaafuu yaa obboleeyyanti osoo isiin cinqii keessa jirtu nu fataraarra nu waan gaarii irra taa'u jechuun kun nuufis fafaa nuufis salphina bira haa dhaabannu jabaadhaa viidiyoo kana sheer godhaa imbaasii biraan gahaa imbaasiin Itoophiyaa ijoolleen teenya osoo isin jirtan dhumutti jiranii osoo isin jirtan argaa jirra imbaasiidhaan biyya biraa argaa jirra. Dhiyoo matana Kuweet irratti imbaasiin Baangaalii dhufee ijoollee ofii tiriit godheetiin waan godhuu fi qabu godhee biraa deeme ka biyya Hindii ka biyya meeqaa akkasitti dhufee ilaalan. Kenna safara isaan naannoo isaan jiran baheetiin ijoollee teenya ilaalaa jiru. Dhuma jiran Kuweet irratti dhumutti jiran. Manni haa dho'isu kamana keessaa manni haa lakkaa'u. Akkuma obboleettii teenya tanaa dhibbaatamaan kan lakkaa'amtu dararaa guddoo keessa jiraa jechuudha. So wanti kana caalee hin jiru balaan kana caalee hin jiru.
rakkannee jira rakkoo guddoo keessa jirraa jechuudha cinqii guddoo keessa jirraa jechuudha nu hamma fedhees nutti toleetiin yoo jiraataa jiraan rakkoon obboleeyyan teennaa nu yaachisa rakkoon obboleessa keenyaa nu yaachisa rakkoon obboleetti teennaa nu yaachisa rakkoon ilma namaa kamituu nu yaachisa. Viidiyoo kana sheer godhaa mucayoo tana bira gahaa akka uummanni dhaqqabu godhaa adaraa rabbi isheetti haa ta'u jabaadhaa du'aa illee godhaaf akka rabbiin harka zaalimaa tanaa isii baasu zaalima arabni ijoollee keenya gadiin teette nyaattee fitte arabni wallaahi dhaati dhugaa rabbii baay'ee miidhamanii jiran ijoolleen teenya rabbi isii haa dhaqqabu homaa godhuuf hin dandeenyu rabbii gaditti waan godhuuf qabu ni goona saniin alatti garuu rabbi isii haa dhaqqabu rabbi isii bira haa jiraatu rabbi rahmata haa godhuuf wallaahi rabbi bira haa jiraatu guyyaa irraa tumamu jechuun hagam ulfaata yaa obboleeyyanti ni dalagadha jettee baatee hojjattiin ture maatii kiyya namaan qixxeessi jettee baate haadha kiyya qarqaara jettee baate abbaa kiyya qarqaara jettee baate jireenya mataa kiyyaa jiraatu qabaa jettee of amansiiftee baate deemtee waan isiin irra buute ilaala biyya ambaa ijoollee teenna baay'ee gadiin taa'e ammas gadumaan taa'aa jira ammas nyaataa jira biyya ambaa ka dhume likkii hin qabu ka qaamanaa fayyee likkii hin qabu manni haala kaa'u ka amma sa'a kana mana keessatti dararamaa jiru dalagaa humnaa olii itti kennaniif tumaa qofaa miti meeqa kamtu dalagaa humnaa olii itti kennameetiin dararaa guddaa keessa jiraa jechuudha. Jawaadhaa bira dhaabadhaa viidiyoo kana sheer godhaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu du'aa hin irraanfatinaa anis du'aa godhaa fi waan irraa eegamu qabuun godhaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.